artistoota dubartii keessaa Muluu Baqqalaa, Hawwii Tamaam, Margituu Leensaa Elewoo keessaa dirqama fuudhiyoo jaamtee ejji fuutaa si qofaatu nama gaafataa dirqama deebisuu qabdaa abdeeshoo jettii gaafii. Qaddaati waloonni gaafii tana gaafatee ejji fuudhaa waliin bultee hanga ammatti. Shikii beekaa waliin bultee maal jechuudha dubbiin. Oromiyaa keessaa erga biyyaa baate jaalaltii si qabdee beekti akkasumas umrii kee meeqa yoo mana diiddamaa taate sitti dheerubaa. Ani sajjii jawwee sabboontuu arsiidha. Ani umriitti Duniyaa tuubiin gaafiin ishiin gaafattee umriin tee meeqaadha? Eessatti dhalattee eessa jiraattaadha? Hojii barumsaaf deemte moo baqattummaaf deemtee jireenya keessatti namni ati jaalattu dinqisiifattu eenyudha? Haadha qabdaa yoo qabaatte jecha tokkoon naa ibsi akka naa ibsitu abdiin qabaadha. Eeyyeen gaafiin kan kee umriin xiyyaa waggaa 20 takka guutuudhaaf baatii takka yookiin guyyoota muraasaatu naaf inshaallah. Haitaanu eessatti dhalatteedha? Machaaratti dhaladhee deebiseen jira. Biyyi ati jirtu barnootaaf deemte moo baqattummaa fi akkuma namoota kaanitti anilleen baqataadha ammaa fi inshaallah fuulduraaf immoo rabbii beekaa bakka deemnu namni ati akkaan dinqisiifattu addunyaa kanarraa namni nan akkaan dinqisiifadhu rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam akkasumatti namni nan jaaladhullee isaadha. Haadha qabdaa yoo qabaatte jecha tokkoon ibsi wallahi egaa jecha tokkoon haadha ofii ibsuun itti xiqqaataa harmeetiyya. Tanna dhaltee maali isiniin jaagaa kana hunda isinuuni beeytanii haadha jechuun maal akka taate hunduuni beeytanii walumaa galatti ummaati hedduu si jaaladha hedduu si kabajaan jaanii umrii dheertuu akka naaf qabattullee abdiin qabaa yookiin rabbiin si kadhadha. Gaafiin itti aantu ani gaafiin tiyya gumiitii jaa artistoota dubartii keessaa Muluu Baqqalaa, Hawwii Tamaam, Margituu Leensaa Elewoo keessaa dirqama fuudhiyoo jaamtee ejji fuutaa si qofaatu nama gaafataa dirqama deebisuu qabdaa abdeeshoo jettii gaafii. Qaddaati waloonni gaafii tana gaafatee ejji fuudhaa ayyee hawwiidha fuudha gaafa karabbeefe artistoota dubartii keessaa. Okay, gaafiin itti aantu gaafi dheertu takka dhufee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaamilaa Abdallaa jetti. Gaafiin kiyya odoon sobin naa deebisiidha. Quraana hanga isaa qaraatee salaata 5 yeroo isaa edeeni salaatta abbaa fi haadha ni qabdaa kamirra jaalatta? Biyya san akkamiin dhufuu hin danda'amu? Addunyaa tanarraa maal jaalattaa? Amala khairraa hoo maal jaalattaa? Okay, galatoomii jetti galatoomii gaafii sana gaafachuu keetiif. Quraana hangam qaraatee qajette quraana xiqqeenyaaniin buusee salaata yeroodhaan deeri salaattaa'ee wallahi yeroodhaan eegee hin salaatu du'aa naa godhi akka rabbi naaf laaffisu yeroodhaan eegee hin salaatu salaata 5 yeroo ideen salaatta yeroodhaan hin salaatu garuu du'aa naa godhi akkan yeroodhaan yeroo isaa deeqatti kan dabarsineef. Akkas ta'uun barbaada. Abbaa fi haadha ni qabdaa'idha. Lakki abbaa hin qabu abbaan waggaa 3 dura narraa aakhirame harmee tiyya ni qaba ni jirti rabbi umrii naa dheeressu abbaa kiyyaafis warra jannataa rabbi naaf haa godhu. Kam irra jaalattaa? Isaan lamaanuu hedduun jaaladha. Haalaaniin kabajesi biyya san akkamitti dhufuun danda'ama? Uma baasaanillee yoo dhufuu dandeessanii dhuftaa xayyaaraa illee karaa addi jira karaa lamaanii dhufuu dandeessaa jechuudha. Paaspoortumaatu si barbaachisa. Paaspoortii fi maallaqa jechuudha paaspoortii yookaan miti. Addunyaa tanarraa maal jaalattaa? Addunyaa tanarraa nama gargaaruu hedduun jaaladha. Amala khairraa maal jaalattaa? Oh maal jaalattaa maal jibbitaa? Amala khairraa wanni jibbu dafee aaruu jibba dafeetiin namatti aaraa. Wanni jaaladhulleen amala khairraa garaa laafinsa garaa laafaa san hedduun jaaladha. Okay, galatoomis hin jiru barbaada. Ubaydaa ya Rasuul Wadaaji sallallahu alaihi wasallam. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaafiin kiyya Oromummaa kee fi Islaamummaa kan kee filadhu osoo siin jaanii kan filattaa akkanaaf deebistu abdiin qabaa maal jechuu
asirratti gaafii takkaan isin gaafadha. Ilmi namaa yeroo dhalatu yaa rabbi an saba Oromoo irraa hin dhalachuu barbaade yookiin saba Tigree yookiin saba Arabaa yookiin saba Faranjii irraa uummataa irraa hin dhalachuu barbaadda jennee oliyyatan galfannu kuwaa rabbiin itti uume alhamdulillah rabbiin islaama godhee na uume amantii tiyya jechuun lafeetii akkasumas dhiiga kiyya jedheen Oromummaanis akkasuma dhiiga kiyya lafeetiyya lamaanuu hedduun jaaladha islaamummaanis tiyya Oromummaanis tiyya lamaanuu kiyya hedduun jaaladha jechuudha. Galatoomii wannuu ko hojiin kee baay'ee jaaladha jawaadhu biroodha hedduu galatoomii maaliif bareeddaa alif bareedu jeeti dhufee galakka alif bareeda alhamdulillah rabbiin na uume oka gaafiin itti aantu chikii meeqa waliin bultee hanga ammatti chikii meeqa waliin bultee maal jechuudha dubbiin chikii takka wajjin hin bulle okay ani maamila addisiidha garuu gaafiin ani qabu osoo nama ati lallaali irra akka malee si qabee namni giddiin si jalaa fuudhe akkam gootaa okay nama akkaan ati jaalalti irraa si qabde irraa osoo namni si jalaa fuudhe akkam gootaa by the way fuudhanii jiranii uumaata akkam goonesi uumaan godhus maaliifi yeroo sanitti yoo ati hin fuune jireenya nama sanii balleessuun qabdu maaliif bultiidha akkuma jaan sanitti haayamtu carraa ishii jalaa qabuun qabdu khajaalatu ta'e ni haa godhadhu fuudhi yoo maata akka nan godhu jiru gaafiin itti aantu meddannoo Oroo Tiyuub Madiina ati dhalataa eessaati Oromiyaa keessaa erga biyyaa baate jaalaltii si qabdee beeyti akkasumas umrii kee meeqa yoo mana diddabaa taate sitti dheerubaa ani sajjii jawwee sabboontu arsiidha ani umriitti siimee jira amma diddamii takka guutu baatii takka akkanaan naafee baatii dhuftu keessaniin guutaa dhalataa isaa akkan ta'e siimee machaadha irra deddeebiitiin himu jira Harargee lixaatii eefa biyyaa baate jaalaltiis qabdeeni beekti na qabdeeni beekti jaalala halaalaati okay Firoom Tiyuub jaa guyyaa tokkoof Itoophiyaa osoo bulchisiin jaani dura maal gootaa guyyaa tokkoof Itoophiyaa osoo bulchinaan jaani maaliin godha takkaffaa magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee nin godha hidhamtoota siyaasaa hundan hin baasaa guyyaa takkichaa sanitti waan Oromiyaan irraa eeytu nin godha jeetiin abdii qabaa rabbii wajjini gaafiin tiyya sagantaan dandeenurraa turaa jirtii maaliifi kanuma sin jaaladhaa sin dinqisiifadhaa abdee GDGEJSKS yaa yuutuubni kuni hedduu takka galatoomii xiqqishoo jidduu tana biiziidha turre inshaallah amma sagantaa babbareedduu fi gaggaarii walitti deebina okay gaafiin itti aantu guyyoo waariyyoo jaa gaafiin kiyya Dr. Aslii nuuf dhiyeessii dhiifama wajjin Dr. Aslii dhiyeesseetiin ture Instagram laayivii connection isaatu hedduu dadhabaa ture san booda walitti deebina jennee walittis hin deebine anis biiziin ture inshaallah nin dhiyeessa okay gaafiin itti aantu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh abdee show akkam nagee jirta gamanumaanuu akkan si dinqisiifadhu siif himuun barbaada qophiileen teessan yeroo hundaniin hordofaa dhugaa innaa jaalalteessanii lubbuu keenya dhaqi naan jettii gaafiin tiyyas akkana jetti tokkoffaa addunyaa tanarraa eenyu dinqisiifatta lammaffaa akka nama jaalattu wajjiin takkaa roobni sitti roobee dhibee qaayii kan dhufaasi jechuu barbaada waaw gaafii bareedduu dhagaafattee addunyaa tanarraa lamni naan dinqisiifadhu akka waliigalatti nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam takkaa nama jaalattu wajjin roobni sitti roobee ni beekaa akka ajaa'ibatti irratti roobee wallaahi osoo haayaskoolii irraa deemu jiru saniifuu roobni nutti roobee ni beekaa ati garuu naa gartee isaa gaafsan namni gaafii tana na gaafate hani haji okay gaafiin itti aantu yaa okay qurquraa wood yoo obboleettii ta'e si biratti namni biraa takkaafuu saahibni ta'e kan ati jaalattu si biratti gudeete maal gootaa astaghfirullah tun gaafii deebisaa qabdu miti rabbi nurraa qabu waan akkanaa ijoolleen dhiirallee waan akkanaa yaaddanii biyyaan nuumi nuti waan akkanaa hin goonus
maaliif takkaffaa amantii teenyaatu nu daangessaa lammaffaa Oromummaanis nu daangessiti waan akkanarraa safuudhaa jechuun biratti. Okay, gaafii itti aantu tuujii Siraajoo Abdeeshoo galatoomi gaafii nu dhaleessuu keetiif. Takkaffaa gaafiin kiyya barumsa sadarkaa meeqa baratte? Lammaffaa gama fuulduratti eessa jiraachuu feeta? Sadaffaa bareedduu carcarbaar siif taati. Sagantaan ati Abdeeshoo irratti dhiyeessaa jirtu hedduu namatti tolaa jabaaduu itti bufi. Gaafiin tiyya kanuma akkanaaf deebistu abdiin qabaa jetti. Okay, tuujiin akkas jaa. Gaafiin kee tokkoffaa barumsa sadarkaa meeqa baratte? Hanga sadarkaa yuunivarsiitii dhuunfaatti baradhee jira. Kudha lama xumuree jira jechuudha. Gama fuulduratti eessa jiraachuu feeta? Gama fuulduratti an biyyiin an jiraachuu fadhu biyyuma tiyya Oromiyaan an jiraachuu barbaada. Bareedduun carcarsiif maali? Bareedduun carcar anaaf akkana jee ibsuu hin danda'u maaliif obboleettiin akkaan jaaladhuu fi obboleettiin akkaan kabaju keessaa bareedduu carcaree fi obboleettii Jora obboleeyyan kiyya lamaan kana hedduu jaaladhaa isin jechuu barbaada. Sagantaan ati Abdeeshoo irratti dhiyeessitu hedduu namatti tolti jabaadhu hedduu takka galatoomi isin jechuu barbaada. Okay. Munaa hubbii gaafiin ta'e eessa jirtaa ammaaf? Eessatti dhalattee eessatti barattee jaalallee hin qabda? Yoo hin qabne hoo nama akkamii feeta? Okay. Eessatti dhaladhee himeetiin jira viidiyoo keessatti machaarattiin dhaladhee eessattiin baradhee achumatti baradhee kutaa 9 garuu jijjigaattiin baradhee booda machaaratti deebi'ee baradhee kudhan walitti akka 12 jaalallee ni qabdaayii maal jaalallee lama gartee warri YouTube kana keessaan jaalallee harkachuu deeman ta'a ammaaf hin qabu na fakkaata. Okay. Nama akkamii feetaa? Nama akka namni ijoolti gaa namni meebii dheertuu magaala kaaruu qabdu tamuddii sosaa maali ijoo danda'a namni gurra guttaan garuu akkana jee murteessuu hin danda'u maaliif rabbi beeka tanatti fidu meebii fokkotturraa jaalaltii na qabuu dandeessi bareeddurraa fokkottuun san amala bareedaa qabaachuu dandeessi allahu alam. Okay. Firaafis tiyuub akkam nagaya Abdeeshoo viidiyoo gaafii deebii sinaaf wajjin goote san guutuun isaa hin jiru dhiifama wajjin guutuun isaa ni jira abseetu ol baasuu dide malee ni jira Instagram jala ni jira guutuun isaadha xiqqoo booda guutuu isinii gadhiisna inshallah. Okay. Aishaa Simalee. Okay, Oromiyaa keessaa eessatti dhalattee? Imeetii jira Aishaa viidiyoo kan keessatti Oromiyaa keessaa Machara Harargee lixaa Machaaratti dhaladhee. Hamza Ibrahim maal jee ati amata meeqaa jaalalee galtee hooyi namni ati jaalatte sanoo amata meeqaa gaafate? Gaafii ajaa'ibaa na gaafatte. An kutaa 5tti jaalalee galina fakkaata kutaa 5 gaafa baradhu jechuun meeqa dura 5 7 amata 8 mokkana tura. Namni sanillee gaafsan umriidhaan narra irratti qaala ture. So akkasitti jaalallee galee amata hedduu turan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaa Bahar Gobbee officially ani gaafii hin qabu garuu sagantaan kee baay'ee dansaadha jabaadhu isin jechuu barbaada garuu osoo yuutuubaroota Oromoo kanneen subscribe gurguddaa qabaniin liinkii kan kee osoo share godhanii gaariidha baaliyaa kee xiyyaa ibsuu obse. Taka naaf godhan jenneen anilleen share naa godhan jenneeni maybe yoo ifin beekanii godhan bareedaadha. Anga kana jooni maaliif ati hojii bareedduu hojjettee subscriber namni ofiinuu si godhaatuma waan bareedaa hojjedhu yoo rabbi dandeesse isaanillee agarri jechuu barbaada. Isaanis nama akkaan dhiyaatu keessaa tokko. Okay. Abdii rabbii jaa ani gaafii hin qabu garuu baay'een si dinqisiifadhaa jabaadhu jabeekoo hedduu galatoomu jechuu barbaada. Allahu akbar gaafii takka nama dheertu duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bareedaa Oromoo Ashatee Heydar galatoomi jechaati garuu gaafiin tiyya gara gaafii iyyattiin dabraa gaafiin tiyya tokkoffaan akka nama tokkotti si gaafadha dhiifama wajjin mee maaloo shamarran tokko miidiyaa gubbatti bayanii maqaa namaa dhayanii jaalalti nama sanirraa naqabe jaanii booyanii fi maal dhaamtaa akka nama amantii takkatti lammaffaa
lammaffaan yoo nama sanuu hin fuudhin dawaa lubbuu nama baasu dhugina jaanii sodaachisu kuni jaalala dhugaatii eega jaalala dhugaatii maali miidiyaa irratti barbaachisee sadaffaan maaloo shamarran akkasii nuuf gorsii akka maqaa hin balleessine sababa jara sanii biyyaan baa jiraachuun nu rakkisee jira kabajaa dhabnee hiree manumatti nuuf dhuftii keessattuu abdee mubaarak muslima mubaarak muslim mucaa kaayiroo jiru suni abbaa aligaa shamarranii natti fakkaatee nuuf dhiyeessii yoo dogoggore dhiifama guddaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jetti. Gaafii ishii dhageessanii jirtanii wanni ishiin irraa dubbachuu barbaadde takkaffaa waa'ee ijoollee shamarran ol baatee footoo dhiiraa fa'aa ibduuba keessee jaalalaan naqabee jinni gabaabsee siimuu hin jirtu jaalatte akkasii takkaffaa maybe follower guddifachuuf yoo kataa ta'e malee lammaffaa maaltu barbaachisee miidiyaa irratti iccitii sii fi isa jidduu jirtu ol baatee miidiyaa irratti iyyuu kan kee boochee hoo maali onnee ergattu. Gaafiin sadaffaa mucaa kaayiroo hajjatte kana hin beeku. Fuulli miidiyaalee hawaasaa yeroo akka namoota akka dhalchuun beekama. Tataatutti argamu miidiyaan nuuf fide tokko isiniif keessumaa qabadde dhoofi namni kun Abdii Shawuu jedhama. Baatu lagi maqaa egaa kaasee hunda maqaa kaasuu jiraami. Jaabari Yusuf akkana jee akkanaan jaan danaqee hundi isaanii maqaan hin deebisu jiraami. Miila maali tannaqa asii ol qofa. Absee kana maal gine eegis jeetu waan kana eegi uffata. Osiri jira wanta kana gahu. Ayyee. Sassabadu ta'i. Tasa naqiiti waan kana laafisee absee. Walitti biti mina. Walitti biti. Ya khutiam bakka ne wirre video ne. Waan makkale lee tu. Kameraman. Kameraan jadi singgah. Si jalan lagi mau kan. Kamera ini sama. Naik gadis. Pakai kulfi sama lihat itu. Bila kerja bisa juga. Nama sih. Berkamera ada sisi jalan mana? Nanti sisi kamera ada sisi. Sisi ya. Kai, naik. Apa nak kena? Ini siapa tu apa? Awak ni kerja sen jadi kira kita. Gerida. Kau kau gerida. Kamera. Ayo kan ngap. Di mana senawi deh sih? Mana kan? Nah, mentera ni japa rawang sih dah. Ada. Anu rawang.